Afiifti dhiirtoo qabeenya qabaannee dhamaati. Yaa dhiirtoo qabeenya qabaannee dhamaati. Garuu namni hedduun ni jira ka qabeenya hin qabne. Namu miskiinninis hedduudha. Itoophiyaa keessa qofa osoo hin ta'in biyya hedduu biyya miskiinaati jira. Afrikaa keessa osoo hin ta'in biyya man biyyaa na ilaalu fesanuu nam meeqa feena irratti ijaaraati jira. Fakkeenyaaf garuu kanuma keessattuu haalatti xiqqishoon jiraami. Ulaagaa dhalaa ta'e eeggamuu qabdu xiqqishoo. Itoophiyaa keessatti hin eeggamte akka jira. Dhiira teenya osoo hin ta'in Itoophiyaa guutuun baanaan. Wallaahi laadhiim. Ulaagaa xiqqishoo akka dhalaadhaaf eeguu qaban ta'a. Haadha manaa ta'uus jaalallee ta'uus eegamuu fi qabdu jira. Ulaagaa sana inshaallah yeroo biraatiin isiniif hima. Dhiirti teenya nuuf mootiidha. Wallaahi laadhiim. Dhiirti teenya nuuf mootii. Akka fedhatoo abbaan manee fiidha ifiif mootii. An dhiira Oromoo hin tunne dhiirti Oromoo nuuf mootii. Wallaahi laadhiim nama dhiira Oromoo tuqullee hin fedhan. Wallaahi garuu ulaagaa takka xiqqishoo irraa hir'isanii jira. Ulaagaa san gaafa biraatiin isin ibsa inshaallah. Akkam jirtan? Laayivii dhufu keessan eeggadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii uummata qashti ani nagaa kota alhamdulillah galata rabbi. Akkuma beekamu mukaanusi akkasuma hojjannallee waa hedduu dubbatanii jiranii maalirraa dubbatanii dhiira Itoophiyaa irraa dubbatan jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti ijoolleen shamarran keenya dhiira Itoophiyaa hedduu tokko kan akka isaan nama jaalalan beekne akka isaan nama uuma tokko beekne tokkotti isa ilaalan jechuudha. Hordoftootaafi kabajamtoota keenya viidiyoo keenya laayik gochuu, sheer gochuu fi sabiskiraayib gochuu akka hin daganne yaada qabaattan koomantii nu barreessaa nu jajjabeessaa. Isin hin jenna mukaanus abbaan man yaani dhiira Itoophiyaa guutumattuu warqeedha jettee jirti. Sirriidha. Guutumatti warqeedha. Warqeen akka dhiira Itoophiyaatu hin jiru jechuudha. Garuu kan maqaa balleessuu, kan maqaa ajjeessuu eenyu jettan nuti shamarran. Dhiirris dogongora ni qaba. As keessatti jennaan maal jettee hubattee dubbattee jennaan xiqqoo na harkaa dogongorte akkamitti dogongortee maaliif dogongorte jennaani dogongorri isii lachuu dirqama qabeenya qabaatu qabane. Lachuu dirqama qabeenya qabaatu qaban. Akka shari'aa islaamatti illee dubartiin takka mana teettee abbaan manaa isii dalageetti fida. Ishee asitti ol jedhuudha. Garuu jireenyi akkas hin taane erga ta'ee amma jennaan maal jette fedhillee namaan guutuu yoo ulaagaalee mana keessaa kiraa manaa maaliin jedhiin akkas hin jedhiin meeshaalee yaani wancee mana keessaa sayyoo hin guutin soba dirqama akka ollaan bulteetti buluun qabdu akka jennaan dogongora qabdi jennaan asirratti akka ollaan bulteetti buluun qabdu fakkeenyaaf jaalalti bakka jaalalti jirutti jaalalti jiraatte taanaan wallaahi billaahi ati ni durumta jechuudha. Abbaan manaa kee dafqi isaa dugugee dalageessi malee dubartii takka mana keessaa qabaatee isii wajjin jaalala qabaannaan hiyyummaan ni baddi. Dhugumatti maaliif hoo jettanii amma ati dirqama amma fakkeenya gizee godhe malee dubartii islaamaa takka irratti garuu isiitu dalagee fida odoo hin taane dhiiratu dalagee fida. Isin hagadu. Kana akkasitti hubadhaa malee akkam isin jettan kana ani amma gizeen godhee walqixa. Qabeenya tokko yoo dubartiin takka qabaatte qabeenya sanirratti fedhii isiitiin abbaa manaa isii gargaarti malee dirqama miti. Dirqama miti. Shari'aa islaamaa keessatti illee dubartiin abbaa manaa isii dirqamaan gargaaran jedhu fedhii isiitiin gargaarte jechuudha. Fedhii isiitiin rakkoo keessa yaani jaalalli waan jiru akkasii malee amma akkasiin jettu sanitti jaalallee ani yoo kana qabaatin yoo akkana godhin yoo akkasiin godhin fedhillee miti fedhii fi qabeenyaaf jaalallee garaagarummaa dhibbumaan dhibbatti qaba. Bakka jaalalli jirtu qabeenyi ni dhufa. Bakka jaalalli hin jirre qabeenyi gonkumaan dhufu. Ni bittinna. Ni bit maaliif galgala ganama ni qanyisu. Galgala ganama waan qanyisaniif qabeenyi isaan qaban sun ni bittinna. Janna habiibtiiti. Yaada akkasiisan of keessaa balleessi. Yaada akkasiisan mataa kee keessa haqi. Kuni waan hin taane isin jechuu barbaada. Sababni isallee ati namoota akkasiitti yoo kan bultu taate ni dogongorta. Abbaan manaa kee amma abbaan manaa kee yoo akka ollaan si bultu taate hiriyaan kee bulutti yoo
Ollaan kee bulutti yoo hin na bulchi jetteen ati boru jireenya kee sun bittinna. Sababni isallee maaliif ati akkuma ollaa san laalta malee akka kee laattu akka keetiitti buluun barbaaddu. Nyaata tokko ollaan akka gaarii yoo nyaate atillee nyaata gaarii nyaadha gaarii jetteetti dhuguma gorte jechuudha. Kun waan akkasii abattan hin taatu jechuudha dubbiin. Illa dhiirri Itoophiyaa warqee ammoo kaanus jette anaaf dhiirri Itoophiyaa warqee. Hamma feete bareedee hamma fedhe maal ta'e Monaaliizaa yoo kan ta'u taa'e dhiira biyya ambaatir dhiira biyya keetii si wayya. Dhiirri biyya ambaa bar si gataa gaafa qabeenya godhate si gataa bar gaafa biyya isaa galee si arrabsitii bar dubartiin gaafa biyya isaatitti galte hubachuu qabda nama ijoolleen keenya irra guddina saba biraatitti heerumti miti akka Bangaalii akka maxxanna biyyoo jedhan kan heerumti miti wallaahi kun hin ta'u fokkataadha. Warqee caalu dhiira biyya keetiiti. Ka aqilis qabu ka qalbis qabu ka atis walloltu wajjin toltu ka yeroo si ilaa waan biraa dhiiste yeroo gargar deemtillee qarsirraa bareedu dhiira Itoophiyaati malee dhiira yookiin immoo saba biraa miti. Kun hin taatu dubbiin akkasii miti isin jechuu barbaada obboleenki. Kun walirraa barachuun dirqama keenya dubartiin keenya inni jaalalan beeku odoo hin taanetti isiin innituu jaalalan beeku jaalala dhiira akka itti qabatan hin beeku dhuguma hin beektaa hin beektu. Jaalalli akkaataa qaba. Dubartiin akkamitti akka abbaa mana ofii qabattu. Hin jenne malee namuyyuu ta'u ofiin argu. Fakkeenyaaf dhiira biyyaa saba biraa tokkotti yoo heerumte yeroo sanii jireenya gaarii si hojii jiraataa yeroodhaaf si sobee sitti dhiyaata. Inni maaliif si barbaada? Gizeef si barbaada. Jireenya akkasii barbaadu garuu kabira. Gizeef si barbaada yeroo si barbaadu sitti fayyadamuuf malee. Inni jireenya akkasii barbaadu dhiira Itoophiyaati. Kasi qoratee zarii si qoratee intala takka immoo eessa amma bakkeena dhiirri jabduun jechuudha. Si qoratti si gaafatti ati intala hedduuti maatiin keessa warri keessa hortee zarii keessa gaafata jechuudha. Zarii ta'e haga abbaa torbaa san lakkoofta akkasitti lakkoofta kalas dhiironni akkasii immoo yaani jiraa miti mi'amma dhiirri biyya ambaa gaafa jaalalaa si gaafate gaafsi fuudhesiin jedhu. Maal jedhee si gaafata? Si takkittii qofa gaafata. Mataa kee takkittii qofa gaafata. Sabni isallee maaliif ree waan waa'ee keetii eenyummaa kee ati intala eenyu akka taate waan yaani Oromoon kun maal akkam ta'e Itoophiyaan kun akkamii ka jedhamu saniif hin gaafatu. Inni wanni inni gaafatu si qofa jaalala gaafata si qofa si wajjin rafa jedhe si qofa boqonnaa naakootu siin jedha malee. Zarii kee tokkollee sin gaafatu. Si qofa yookiin ni kaasedha barama fakkeenyaaf shamarran dhiirota biraatitti heerumta kun yookiin ni kaasedha yookiin sinidhatu yookiin gizeef si wajjin jiraata. Bakka maaliif ree inni yeroo si barbaada waan ta'eef dhiirri Itoophiyaa yeroo si barbaadu jira namni jira beekaa namni hundi tokko miti. Kuni maaliif hojjetan buleen kee amma fedhes ta'u haa daalacha waa fokkatu waan fedhe ta'u kasi baasu dhiira biyya keetiiti. Ka jettuun irra sirraa bareedu kasitumu sirraa bareedu. Tumummaa nu barakkaataa qabdu yoo situmallee ilma Oromootu na tume jetti ka Amaaraallee ilma Amaaraa ka Guraagee ka Silxillee akkasitti malee akka isinii kanaa miti jechuudha. Yaani amma ka alagatti heerume kun hin bareedu tumanis tumee waan fedhe godhee miidhee dhiisee ajjeesee waan fedhe godhee waa tokko namni isa gaafatu hin jiru. Namnumti isa gaafatu hin jiru. Fakkiin ijoolleetiin yeroo badhe irratti argitan dhiirotiin hedduun lakkoofsa isin gaafatti. Akkeedii isin gaafatti. Maaliif isin gaafanne amma shamarran kana qaxalee ijoollee Oromootiin qalama gochuu barbaadde. Hin gaafatti beeka. Maaliif lakkoofsa naa keenyatti gaafdura lakkoofsa itti kennitaa janjana eegalta janjana booda masalaama. Baafatta akkasitti wajji hin baafatin hamma fedhe maa ta'e dhiiruma biyya keetii wayya. Haga fedhe haa boqqotu haa bareedu bakka carraa keetti. Ati garuu namummaa ta'uuf dhiira biyya keetii wajjin jiraachuu. Saree ta'uuf immoo dhiira biyya biraa wajjin si gatee darbama. Ijoollee meeqatu Beeruut keessatti bara meeqa ijoollee meeqatu Beeruut keessatti rakkoon hedduu ragaa ture. Ilaachitti dhalanii kadhachaa hin jiran. Miidiyaan isaanii tokko waa'ee isaanii maxxansa waa'ee ijoollee kennillee maxxansa garuu gargaarsa godhaafi jira.
dhalteefa dubartii takkatu maal jedhee fakkaata dubartiin takka sarraatanya Itoophiyaa fuudhuu manna biyyi takka eessa viidiyoo irratti hojjedhe waan kanarratti inni isiin biyyi sun jechuudha biyyi sun akka uummata hindiitii yeroo namni du'u hin gubama dubartii biyya sanii fuudhuu wayii jette dhalaa keenyarra isinii galee gubaan intalan jaalatee booda ilma irraa argatee booda mootuyyuu miidiyaan isaanii miidiyaan Libnaan gadhiisa sirriitti gadhiisa waa'ee kanarraan hojjetachuudha qarqarsallee booda akkasitti dubbate jibbiinsi isaan nuu qaban adda uummanni adileen barnuma jibba nurra saba biraa jaalataa bara Itoophiyaarra saba biraa jaalata garuu yeroo hojiitti eenyu jaalata tokkoffaa Itoophiyaa jaalata yeroo hojiitti tokkoffaa hin soban malee bakka deeman hundatti waa'ee keenya dubbatan tokkoffaatti Itoophiyaa jaalatan maaliif yoo jettanii ijoolleen akka ijoollee keenyaa dalagan gonkumaa jiru. Kanaaf wanni isin jechuu barbaade viidiyoo kiyya laayik gochuu fi sheer gochuu fi akkasuma mootii sabiskiraayib gochuu fi yaada keessan barreessa nu jajjabeessa jabaadha kufuuna jira duubatti nu hambistanii jirtan maal taata yaa uummata qaashtii akka nu jajjabeessitan abdii isinirraa qaba seenaan nama kanaa hedduu gara nama nyaatadha baay'ee tokko kan gara nama nyaatu dhugumatti Firafiriyan kalena jalata me iso senani kanchoke ilele dugalte